Ashamaa akkam jirtu barattoota keenya baayoloojii kutaa 9 unit 1 paartii 4dhaa walitti deebinee jirra. 1.5.2 handling in the using a light microscope. Yeroonii fi maayikirooskooppii itti fayyadamnu akkamitti akka itti fayyadamnu qabnudha jechuudha. Be very careful when removing the microscope from the cabinet. Yeroonii fi maayikirooskooppii iddoo inni taa'u jiru fuunu maal godhuu qabna? Of eeggannoodhaan fuudhuu qabna jechuudha. Carry the microscope properly. Always grip the microscope by the arm and put your hand beneath its base. Microscope ጊዜ lafaa fuunu maal godhuu qabna? Armii isaa qabuu qabna jechuudha. Armii isaa qabachuu qabna. Harkatti aanu harka kaaniin ammoo beezii isaa gama jalaa qabuu qabna. Sanboota akkasitti maal goona? Hold the microscope upright all time. Yeroo akkasii qabne yeroo hunda maal goona? Ol fuuna malee lafarra hin harkifnu jechuudha. Ol fuunaa jechuudha lafaa malee lafarra hin harkisnu jechuudha. Do not bump it against anything. Wanta tokkoonuu maal godhuu qabnu? Waliin dha'uu hin qabnu jechuudha. Gisee lafaa fuunu isa keessaa suuta fuudhuu qabna malee ogguu lafaa fuunu waliin dhadha'uu hin qabnu jechuudha. Make sure the slide is clean and dry before putting it on the stage. Stage irra kaa'u dura slide maal goona? Qulqulleessuu qabna. Sanboota goggeessuu qabna jechuudha. Osoo ni fi stage irra keenye qulqulleessuu fi goggeessuu qabna jechuudha slide. Put the slide on the stage. Slide stage irra keenya with the most promising region exact in the middle of the hole in the stage that light comes through. Slide ጊዜ keenyu ifa jalaa ka'ee karaa stage deemurra directii sanirra kaa'uu qabna jechuudha. Iddoo sanirra amma jechuun yeroon isin agarsiisu ifti asirraa ba'a, ifti asirraa dhufa. Ifti asirraa dhufu kun akka directii as keessa seenee slide uraa asirra mul'atu tana slide tana qiyaasa kanaan kaa'uu qabna jechuudha. San boodarra maal ta'a? Seeraan objectiin san nu mul'ata jechuudha. Seeraan nu mul'ata jechuudha. Always focus on lower 4x object first, even if eventually you need high power magnification. High power magnification yeroo son keenya dura jalqaba maal goona? Yeroo hunda lower irraa kaanaa jechuudha. Lower irra keenye jalqaba san booda hanga sirriitti bal'isee nu agarsiisutti low jenneeti low irraa kaanee hatti aanutti akkasitti deemna jechuudha. Focus with the large coarse focusing knobs. Then when you have nearly got the image in focus, make it is really sharp using the small fine coarse knobs jechuudha. Maal irratti xiyyeeffata? Cross knobs akkuma lee fulaalletti ol siisuu fi gasiisuudhaafis coarse focusing knobs kana fayyadamnee maal goonaa fayyadamnaa jechuudha. Jalqabarraa akka image san objective lensiitii fi ol dhiyeessuu fi irraa fageessuuf maal fayyadamna? Isa kana fayyadamneeti objective sanii dhiyeessuu fi irraa akka sirrii nu mul'atuuf itti ofuudhaaf kana fayyadamna jechuudha. In focus image it is really sharp using small fine focusing knobs fayyadamna jechuudha. Akka sirrii nu mul'atuuf isa kana fayyadamna jechuudha. If you want to increase the magnification, move the slide so that most promising region is exactly in the middle of the field of view and then change the higher magnification lens. Yeroonii fi ati magnification isaa guddistee ilaaluu barbaadde slide hankee sochoosuu qabda jechuudha. Sochooftee bakka inni itti guddatti si mul'isu irra kaa'uu qabda. San booda maal gootaa? Leensii ittiin babal'istu san 40 dhibbaa san itti jijjiirtee laaltaa jechuudha. Using immersion oil only with the 10x objective oil immersion length in the place. Maal fayyadamna? Immersion oilii fuuneeti itti maal goonaa? Waan laaluu deemnu san irratti xaph goonaa jechuudha. 100x objective irratti jechuudha. Maal goonaa? Using only one drop of using only one of the oil
Oilii ogguta qofa maal goota xap irra gootaa jechuudha. Oilii yeroo takka qofa xap irra gootaa jechuudha. Xaphii takka qofa irratti xaphii gootaa jechuudha. Always focus by moving the lens in the specimen further away, never close to each other. Yeroo nii fi ilaallu leensii ni sosochoofna itti jira. Maalirraa fageessuu qabnaa? Imeejii irra keenya sanirraa maal godhuu qabnaa? Fageessuu qabnaa jechuudha. Further apart godhuu qabna. Neither closer to each other. Maal godhuu qabnu? Walitti sissiisuu hin qabnu jechuudha. Never touch the surface of lens with your finger or anything else. Leensii maal godhuu hin qabnu? Harkaan tuttuquu hin qabnu. Ammallee wantoota biraatiin tuttuquu hin qabnu jechuudha. Leensii wantoota biraatiin tuttuquu hin qabnu. Harkaanillee tuttuquu hin qabnu jechuudha. Lower the stage in the then remove the slide when you are done. Yeroonii fi hojjettee maal godhuu qabdaa? Lower irra keessee san booda maal godhuu qabdaa? Irraa buusuu qabdaa jechuudha. Slaayidii lower irra keessee irraa buuftaa jechuudha yeroonii fi hojjettee booda. Always clean the microscope when you are done. Yeroonii fi hojjettee booda microscope qulqulleessuu qabda. Use lens paper and alcohol. Alkoolii fi waraqata lens paper waraqaa jaamuu fi alkooliidhaan maal gootaa? Microscope qulqulleessitaa jechuudha. Always place the 4x object over the stage and be sure the stage is at the lowest position before putting a microscope away. Microscope iddoo isatti deebisuun dura maal godhuu qabna? Akka inni 4 objective irra stage 4 objective irra dhufee nu mirkanaa'uu qabaa jechuudha. Lower position irra kaa'uu keenya mirkaneessine san booda keenyaa jechuudha. Always turn off the light before putting the microscope away. Osonii fi microscope sanin keenya dura maal godhuu qabna? Ifa isaadhaa maal godhuu qabna? Dhaamsuu qabna. Ifa isaadhaa osoo keenya dura dhaamsuu qabna. Always return the microscope to correct cabinet. Iddoo isaa san kaa'uu isaadhaa maal goona? Iddoo isaatti deebisu, iddoo isaa hasirrii sanitti deebisuu qabna jechuudha. Always place of ochre lens toward the back of cabinet. Ochrii isaanillee iddoo ochrii isaanittillee bakka duraanii sanitti deebisuu qabna jechuudha. Always warp the cord correct before putting the microscope away jechuun yeroo hunda maal godhuu qabna? Haada isaa bakka duriitti deebisuu qabna jechuudha. Amma haada laayitii eegarraa baaftee boodarra itti martee kaa'uu qabdaa jechuudha. Bootaa isatti martee haada san kaa'uu qabdaa jechuudha. General Laboratory Safety Rule 1.6 General Laboratory Safety Rule. Objective wantoota kana beekuudha. At the end of this section, the student will be able to explain about laboratory safety rule. Seerota laboratory beekuu danda'uu qabdanii. Identifies the major laboratory safety rule. Seerota gurguddoo laboratoryidhaa adda baastanii beekuu danda'uu qabdanii jechuudha fi mata duree kana finnee jechuudha. Safety is the condition of being protected from harm or other dangerous. Safety jechuun maal jechuudha? Akkaataa ittiin wantoota balaa ta'erraa yookaan hamaa ta'erraa of eeguu dandeenyu jechuudha. Safety jechuun. Safety can also refer to the control of recognized hazard in order to achieve an acceptable level of risk. Safety jechuun wantoota balaa ta'e jechuudha hubachuudha jechuudha. Maal ga'urra sadarkaa inni waan miidhaa guddaa sirriitti gaggeessuu danda'urraa waan san maal godhuu kontirool godhuu jechuudha. Wantoota san ofirraa eeguudhaaf wantoota balaa ta'anii fi rakkoo cimaa namarraan geessuu danda'an ofirraa qolachuu danda'u kan eerudha jechuudha. Laboratory safety is important before we do anything activity in the laboratory. Laboratory safety jechuun
akkuma ammaan tana dubbannetti safety jechuun wantoota balaa fi rakkoo hamaa namarraan geessuu danda'uun firraa qolachuu danda'u jechuudha. Inni kun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Osoonii fi laaboraatoorii keessatti waa takka hin daleenye duratti osoonii fi waa takka ittiin seenne duratti maal beekuu qabna? Safety isaadhaa beekuu qabna jechuudha. Laboratory safety is important before we do anything activity in laboratory. Safety kun maali? Laboratory keessatti safety kana beekuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Waan kamiyyuu osoo hin goone dura safety isaa kana beekuun barbaachisaadha. Working carefully in laboratory. Laboratory keessatti of eeggannoodhaan waan daleenyu san irratti hojjechuudha jechuudha. Dealing with minor problem before they become major. Rakkoo takka kasit dhufee osoo inni guddatee bakka guddaadhaan sin geenye dura maal godhuu qabna? Firraa beekuu qabna jechuudha. Keeping safety constantly in mind are some of the safety rule. Safety kana mataa keenya keessatti qabachuu qabna jechuudha. Qabachuun kun maali? Seera muraasa ruulii laaboraatooriiti jechuudha. Mataa keenya keessa qabachuun meeshaalee kana fayyadamuu qabna jechuudha. Yeroo nuti laaboraatoorii seennu meeshaalee kana fayyadamuu qabna jechuudha. Gaawontii harkaa, gilaaf, qayyijaa, gaawontii gizee laaboraatoorii seennu uffachuu qabnu bifuma kanaan jechuudha. Harka irratti, ija irratti gaawontiidha. Akkanatti hunda uffannee seenuu qabna jechuudha. Important general laboratory safety rule. Barbaachisummaa safety laboratory jechuun of eeggannoo laboratory keessatti ta'uu qabu jechuudha. Waan inni kudhantu jira. Tokkoffaan the following the instruction jechuun nama barsiisaa yookaan ammoo seerota isaadhaa dhaggeeffachuu fi dubbisuudhaan hordofuu jechuudha. Seera isaa sanirraa bu'uun qabdu jechuudha. Waan dhageessee fi waan dubbistee irraa bu'uun qabdu jechuudha. Kana jechuun it is critically to read in the listen the laboratory procedure in the be familiar with the all step. Qajeelfamaa fi seera isaadhaa beekamaa katee hundaa'u dubbisuudhaa fi dhaggeeffachuudhaan maal ta'uu qabna? Qajeelfama isaa kanarratti hordofuu qabna jechuudha. Step by step dhaan hordofuu qabna jechuudha. Qajeelfama laaboraatoorii. Maal godhuudhaaf? From start to finish hanga jalqabnee finnutti hanga jalqabaa irraa hanga dhumatti maal godhuu qabna? Tartiiba isaa san eeguu qabna jechuudha. It is very important to know how to use all of the lab equipment before you being. Meeshaalee laaboraatoorii itti hojjechuun dura akkamitti akka fayyadamnu beekuun barbaachisaadha jechuudha. Hojjechuun dura meeshaalee laaboraatoorii akkamitti akka fayyadamnu beekuun barbaachisaadha jechuudha. Knowing the location of safety equipment. Kallattii meeshaalee of eeggannoo meeshaalee laaboraatoorii san beekuu qabna jechuudha malee. It is mandatory to have the fire distinguisher. The fire distinguisher and the first aid kit readily in the laboratory. Kana jechuun laaboraatoorii keessatti wantoota balaa ta'an dhaamsuun dirqamaa jechuudha. Yookaan dhiisuun dirqamaa jechuudha. Dhaamsuudhaaf maal ta'uu qabna? Qophaa'aa ta'uu qabna. It is important to know the location of safety equipment and how to use. Akkamitti akka meeshaalee laaboraatoorii keessa jirtu san of eeggannoodhaan akkamitti akka itti fayyadamuu qabnu beekuu qabna jechuudha. Kallattii itti fayyadamuu qabnu beekuun maali? Dirqamaa jechuudha. Meeshaalee laaboraatoorii keessaa. It is a good idea to periodically check equipment to make sure it is in working order. Kun maali? Tartiiba isaa eenyee meeshaalee san tartiiba isaa eenyee itti fayyadamuun kun maali? Waan barbaachisaa ta'edha jechuudha. Waan barbaachisaa ta'edha.
Review lab safety sign in the look for them before starting equipment. An experiment sana osoo hin eegalle dura maalummaa isaanii maal godhuu qabnaa beekuu qabnaa jechuudha. Osoo ittiin fayyadamne dura ammallee eksperimentii osoo hin eegalle dura maal godhuu qabnaa maalummaa isaaniidhaa jechuun mallattoo itti godhachuu qabnaa jechuudha. Dressing for the laboratory. It is important to wear protective clothes, include a laboratory coat, safety golf hearing protection, long pant, a long sleeve shirt in the leather shoes or boot that fully cover your feet. No sandal. Kana jechuun qaama keenya eeguudhaaf uffata nuti uffachuu qabnu jechuudha. Qaama keenya eeguudhaaf uffatni nuti uffachuu qabnu akkamii fa'aadha? Coat, safety glove jechuun gaawuntii harkaa sanii, hearing protection, long pant, long sleeve shirt, leather shoes, both very cover your feet. Kophee qaama keenya cuftuu akkasumas kophee leezerii taate wanta kana paantii dheeraa gaawuntii harkaa akkasumas koota uffachuun maali isa gaariidha jechuudha qaama keenya balarraa eeguudhaaf. No saandala uffachuu hin qabnu jechuudha. Saandala uffachuu wear a disposable respirator mask when you handle chemicals that are toxic. Eeganii fi maal godhuu qabdaa? Maaksii uffachuu qabdaa. Yeroo uffatte booda ammallee wantoota keemikaala yeroonii fi keemikaala summaa yeroonii fi fayyadamte boodarra uffattee waan san uffattee maaksii wantoota marmaa walitti dubbanne kana maal godhuu qabdaa? Uffachuu qabdaa jechuudha. Eega uffattee isaan san maal godhuu qabdaa? Firraa baasteeti gattaa jechuudha. Bootaa inni ta'uu qabutti keessaa jechuudha. The dressing procedure should be based on the nature experiment. Uffannaan ati uffattu kun gaawuntii harkaa, kootii, golfii yookaan harkaa ammallee googil kan ijaa wantoota kana uffattee laaboraatoorii dalaguun maali adeemsa bu'uura ta'e kan eksperimentii jechuudha. Wantoonni uffachooti qabdu kun wantoota bu'uura ta'e kan eksperimentii jechuudha. Never eat or drink in the laboratory. Laboraatoorii keessatti dhugaatii kamiyyuu fi wantoota nyaatamu kakkaancoo nyaatuma kamiyyuu maal godhuu hin qabnu nyaachuu hin qabnu laboraatoorii keessatti. Don't eat or drink in the science laboratory. Laboraatoorii keessatti nyaata kamiyyuu nyaachuu hin qabnu dhugaatii kamiyyuu dhuguu hin qabnu jechuudha. Nyaachuu fi dhuguun laboraatoorii keessatti dhorkaadha jechuudha. It is forbidden to store food or beverage in the science refrigerator that contain experiment chemical in the culture. Nyaata kamiyyuu nyaataa fi dhugaatii kamiyyuu kanneen akka refrigerator keessatti argamuu danda'an kan argaman eksperimentii chemical culture keessatti argaman isaan kan hundaa'u bootaa wantoonni kana eksperimentii irra gaggeeffamu yookaan ammoo keemikaalli itti gaggeeffamu kamiyyuu keessa nyaataa fi dhugaatii naquun hin danda'amu jechuudha. Stoor godhuun kuusuun hin danda'amu jechuudha. Walumaa galatti waan nyaata fakkaataa wanta dhugaatii fakkaataa kan ilmi namaa itti fayyadamuu danda'u laaboraatoorii bootaatti keemikaalaa fi eksperimentiin itti gaggeeffamu keessa naquun maal ta'a dhorkaadha jechuudha. Never taste or sniff chemicals. Keemikaala fuunfachuu fi dhandhamuun maali dhorkaadha jechuudha. Hin danda'amu jechuudha. Avoid tasting or smelling chemical or biological culture. Biological culture yookaan keemikaala fuunfachuu fi dhandhamuun hin danda'amu jechuudha.
tasting or smelling some chemical can be dangerous or even deadly jechuun dhandhamuu fi fuunfachuun keemikaalotaa balaa sirra geggeessuu danda'a. Sirra geggeessuu qofaa miti maal ta'uu godhuu danda'a? Si ajjeesuu danda'a jechuudha. The best way to know what in container is labeled. It read before use. So get in the habit of making a label for glassware before adding to chemical. Jechuun karaan nuti itti kontiinarri tokko yookaan ammoo akkuma meeshaalee laaboraatoorii keessaa kana dura inni sanitti filaaskii ta'uu danda'a, biikarii ta'uu danda'a. Isaan kun hundinuu keemikaalota akka qaban beekuudhaaf maal itti godhuu qabna? Mallattoo itti godhachuu qabna jechuudha. Mallattoo san dubbisuu qabna jechuudha. Maal godhuu dura itti fayyadamuu dura mallattoo itti goone yookaan ammoo barreeffama irra barreessinee irra keenya san dubbisuu yookaan ammoo mallattoo isaa beenyee itti fayyadamuu qabna jechuudha. Osoo itti hin fayyadamne dura fuunfachuu fi dhandhamuu waan dhorkamaa ta'eef mallattoo itti gochuu qabna. Mallattoo gonnu yookaan barreeffama yookaan ammoo mallattoo wayii takka irra keenya ittiin beekuu qabna. Akkasumas maal godhuu qabnaa wanta itti goonu san biifoo walitti dabaluu hin qabnu jechuudha. Osoo hin beekne dura beessanii fi akkas goonaa jechuudha. Act responsible in the laboratory. Wanta laaboraatoorii keessatti gochuun nurra jiraatu. Never randomly mixing chemical to see what happen. Gonkumaa'u keemikaalota osoo laallee dura walitti dabaluu hin qabnu jechuudha. Never randomly mixing chemical to see what happen. Maal akka ta'u laaluu hin qabnu jechuudha. Walitti daballee maal akka ta'u laaluu hin qabnu. It is may result an explosion jechuun ni dhukaa ni bilbilaa akkasumas summaa gadhiisuu danda'a waan ta'eef waliin neeynee laaluu hin qabnu jechuudha. Jalqaba maal akka ta'u waliin neeynee laaluu hin qabnu. Jalqaba beekuu qabna waan ta'eef. Cleaning the experiment area in the laboratory and storing the waste properly jechuun yaalii gaggeessinee boodarra eksperimentii gaggeessinee boodarra iddoo san qulqulleessuu qabna. Ammallee wantoota itti fayyadamne san bakka takka kaa'uu qabna jechuudha. Every laboratory session should begin in the end with your glassware jechuun bootaa wanni itti gaggeessine kamiyyuu laaboraatoorii keessatti laaboraatooriin kamiyyuu maal qabaa? Jalqabaa fi dhuma qabaa jechuudha. Maali wajjin? Glassware wantoota fuula kaattuu chemical in the laboratory equipment clean in the store jechuun qulqulleessuu qabdaa jechuudha. Wantoota kana wantoota itti fayyadamte kana gilaasii ta'uu danda'a, chemical meeshaalee laaboraatoorii eegatti fayyadamte boodarra qulqulleessuu fi san boodarra bootaa inni taa'uu qabutti maal godhuu qabdaa? Kaa'uu qabdaa jechuudha. Handling chemical properly jechuun maaksii fi wantoonni laaboraatoorii keessatti nuti fayyadamnu maal ta'uu danda'anii? Tooksikii ta'uu danda'anii jechuudha. Summaa'uu danda'a yeroonii fi eegatti fayyadamne boodarra summaa'uu danda'anii jechuudha. Isaan kun never allow laboratory chemical to contact your bare skin. Gonkumaa'u isaan kanarratti wantoonni argamu san qaama keenya akka hin xuugne, qaama keenya qullaa akka hin xuugne maal godhuu qabnu? Dhiisuu hin qabnu jechuudha. Ofirratti maal godhuu qabna? Isaan san hunda ofirraa qulqulleessuu qabna jechuudha. Knowing what to do with laboratory accident. Wantoota balaa ta'an laaboraatoorii keessa jiran maal godhuu qabna jechuudha. If someone burn or if he exposed to chemical, immediately flood burn area with clove tap water for several minutes to minimize the damage done by burn. Yoonii fi namni tokko
ibidda qabsiise achi keessatti gubee yeroo inni tasuma akkuma tasatti keemikaala summaa yookaan ammoo wanta yeroo sanitti keemikaala badaa ta'e tokko naannoo san gubu yeroo gadhiisu yeroo garagaratti yoo xiqqaate maal godhuu danda'a gubuu danda'a jechuudha balleessuu danda'a jechuudha wantoota achi keessatti argamu san yeroo kana maal godhuu qabna jechuudha. All laboratory personnel should place emphasis on safety in the chemical hygiene at all time. xiyyeeffannaatti kennuu qabna jechuudha. All laboratory personnel should place emphasis on safety in the chemical hygiene all time. Yeroo hunda namoonni achi keessatti hojjetu maal ta'uu qabanii safety sarratti xiyyeeffatuu qabanii jechuudha. Never leave container of chemical open. Container jechuun filaaksituu danda'a wantoota san itti fayyadame boodarra maal godhuun qabu warroonni san warroonni achi keessatti eksperimentii san gaggeesse kamiyyuu waan itti fayyadame san banaa kaa'uu hin qabu jechuudha. All container must have appreciated label jechuun wantoonni san wantoonni keemikaalii equipmentii warri ta'an hundinuu warroonni keemikaalatti itti fayyadamnu san hundinuu maal ta'uu danda'an maal ta'uu qabanii waan itti beekamu tokko irra kaa'uu qabna jechuudha. Wanta itti beekamu san yeroo hunda qabaachuu qaban jechuudha dirqama kun. Unlabeled chemical should never be used. Amma keemikaala tokko wanta ittiin beekamu san hin qabne gonkumaa fayyadamuu hin qabnu jechuudha. Maal akka ta'e hin beekne. Maalirra kaa'uu qabna mallattoo yookaan barreeffamarra kaa'uu qabna jenne wantoota waan san hin qabne gonkumaa fayyadamuu hin qabnu jechuudha bannee. Summarize biology asirra dhaabbataa boqonnaan tokko summarize unit summary biology is the scientific Biology is scientific study of living things. Biology jechuun mala saayinsiitiin amaloo lubbuu qabeeyyii kan qoratudha jechuudha. Living organism interact with themselves in the environment at all level of biological organization. Warroonni living thing jennuun kun hundinuu maali? Walitti dhufeenya mataa isaaniitii fi naannoo isaanii biological organizationii sadarkaa hunda jiran wajjin maal qabanii walitti dhufeenya qabanii jechuudha. Mataa isaanii fi isaan waliin walitti dhufeenya qabaachuu environmentii isaaniitiin fi biologically wantoota lubbu qabeeyyii ta'an hunda wajjinuu maali lubbu qabeeyyii ta'an hunda wajjinuu maali walitti dhufeenya qabanii jechuudha. Biological inquiry depend on scientific method. Biologiin maal barbaada? Mara depend ta'a scientific method. Scientific follow method while performing scientific experiment write up the result. Kanarratti maal ta'a depend ta'a jechuudha. By the following the scientific method carefully, scientists make sure that conclusions are based on observation. By following the scientific method carefully, scientists make sure that their conclusions are based on observation, that other scientists can repeat their experiment. Kan hordofuudhaan scientific methodii kan hordofuudhaan saayinsistoonni maal godhanii conclusionii ilaaluudhaan jechuudha. Observation irratti hundaa'uudhaan conclusionii wanta tokko ni kaayan. Kan saayinsistoonni biraa immoo irra deebi'uudhaan experimentii san maal godhanii fayyadamuu danda'an jechuudha. The step of scientific method that include observation, question, hypothesis, experiment, conclusion, communication, other scientists. Kana laallee jira. Hunda laallee jira. Samarii kana irruma deebi'uudhaaf jechuudha revise godhumaafi. Biologists used different type of tools in the laboratory in the field. Biologistoonni maal fayyadamanii gosoota meeshaalee laboratorii kan garagaraa fayyadamanii jechuu fi fiildii isaa. Some of the tools are used for measure. Muraasa isaaniidhaaf meejeriidhaaf muraasa isaanii immoo observationiidhaaf jechuun waatti ilaaluuf waatti meejer godhuuf. Some are used for capturing microorganism. Muraasa isaanii akkuma petri dishii san maal godhuudhaaf ittiin microorganismoota itti horsiisuuf. Of all of tools that most important scientific
tools of the biologist is microscopy jechuudha. Meeshaalee wanni baayoloojistoonni itti fayyadaman keessaa akka microscopy baay'ee barbaachisaadha jechuudha. A microscope is an instrument that is used to see very small object by process called magnification. Microscopy meeshaa wanta xiqqoo ta'e objectii xiqqoo ta'e kan ittiin ilaaluu dandeenyu jechuudha guddifnee. Laboratory safety is mainly important before we do any activity in laboratory. Laboratory safety jechuun wanta barbaachisaa ta'e kan beekuu qabnu osoo fi sochii takka hin gaggeessine laboratory keessatti wanta takka osoo hin gaggeessine kan beekuu qabnu jechuudha. Working carefully in the laboratory, dealing with minor problem before become major. Osoo fi rakkoon takka rakkoo guddoon finne boodarra rakkoo xiqqoo san maal godhuu qabna control godhuu danda'uu qabna jechuudha. Keep safety constantly in mind. Safety kun jechuun gizii hunda sammuu keenya keessa jiraachuu qaba jechuudha. Maaliif laboratory keessatti rakkoon takka kan nurra hin geenye beekuudhaaf yeroo hunda isa kana sammuu keessa qabannee beekuu qabna jechuudha. Chance of any problem you have will be very minor. Rakkoo takkaaf qunnamuudhaaf rakkoo takka qunnamuudhaaf achi keessatti chaansii nati qabdu maali baay'ee xiqqaataa ta'uu danda'u qaba jechuudha. Kutaa 9 unit 1 paartii sanaan kan xumurre ta'a. Unit itti aantuun walitti deebinaa. Yoo isinitti tole subscribe, share, commentiin keessan isa dhufuuf nu jajjabeessa waan ta'eef subscribe godhaa. Hiriyoota keessan kan dareetiin waliif share godhaadhaa yoo isinitti tole. Galatoomaa.